Ulewanutti mabani Lenji sare baabutama Lenji sopae mutahan Aragamule dugaha Dabamule guma Jara mahayum Lori sadinan sarmum Kapsa gurgurengalu Alafike satile Mudata duga siri Rabarachu kabnu Malo jachuf Malina ngaparabake Hatatin Dina gabron fata yohan dula mililikana Yo ifirraatiye bisa qofa Yo ifirraantiye bifnu janii mana tattaan tokko saanitti ganaadha fuudhamanii yookaan akka qotiyyootti qambararra kaanii haraashii godhanii haraashiidhaan akka haraashiitti lafaan isaan qotuu taa'amarri. Kana jalaa if baraaruu qaba Oromoon. Carraa tokkichaa kana qabamma Oromoon. Karrayyuun karra bilisummaa Oromooti. Maatii kiyyarratti dalaguuf qophiidha. Duguuggaa shanyii mililik lammataa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kanaaf uummanni Oromoo akka itti ofirraa deebisuu qabuuf tokkummaa isaa cimsuudha. Tokko ta'ee ka'ee afoo dhaabachuudha. Ani akka mataa kiyyaatitti bilbilee jira. Ani akka bilbilee jiru. Kanaan durallee sabsaba hiyyaa'inaa jedhee jira. Sabsaba hunda hinaa jedhee maatii kiyyaan. Gola jiru hunda gola 11 kana uummanni keenya ka'uu qaba. Qeerroon ka'uu qaba. Karaa itti cufuu qaba. Wanni isaanii du'a eeggataniif hin jirtu duuti manatti illee hima dhufaa jirti. Kanaaf uummanni keenya karra bilisummaa uummata Oromooti. Anis uummata koo bira dhaabbachuuf uummata kootiif maatii koo kakaasuuf qophiidha. Tokkummaa keenya jabeessinee cimsuudha. Uummata keenya kan diinni shira nutti xaxeetiin sadaffaadha. Kutaa 13ffaa har'aa keessatti egaa waa'ee karrayyuun karra bilisummaa Oromooti. Akkasumas ummanni Oromoo kutaa kamiyyuu haa ta'u Oromiyaa keessatti adda durummaan Wallagga irratti Wallo irratti xiyyeeffatame amma immoo mataa Oromootiin dhufe gaafa Haacaaluu hangafa qabsoo keessaa urjii dhaloota Jeneraal Haacaaluu Hundeessaa ilma boonsaa Oromticha Amboo Oromoon dhabe Jawar Muhammad ilma saba fakkii nadhii gammadaa hundee jaarraa abbaa gadaa dhaloota Taaddasaa Birruutii fi haftee Abbishee Garbaadhaa gaafa keessaa hidhaa darbatan gaafa abbaa Oromootii fi xiinxala abbaa Rogaatii fi umrii isaa guutuu mana hidhaatti dabarse Baqqalaa Garbaa dhaban akkasumas gaafa Hamzaa Booranaa raadiyoo daandii haqaatiin Oromoodhaaf egaa gadi baheetiin falmatee fi Shamsuddiin Xahaa sagaleen uummata keenyaa ugguramuu hin qabu jedhee fi gariin jalaa biltsiginnatti heerumee gariin amantii daateeti bu'aa faayidaa giddugala godhatee har'a Shamsuddiinis Xahaaris ta'ee qabsaa'ota bilisummaa Oromoo akkasumas rogeeyyii fi xiinxaltoota kanneen akka Mallasa Dirribsaatiif Abdusalaam Hasan qeerroo 98 kaan hidhanii kaan fixanii hagoo jiriyyuu maqaa beekuun nama dhiba. Giddaa ayyaana akkasumas ammoo aanota Kiraamuu Guutoo Giddaatii fi kanneen akka aanaa haftummaa Fursee Jillee Dhummuugaa aanaalee akka Baateetii fi Kamisee irratti xiyyaarri marraa 52 nama 113 ajjeesuun 85 ol qaama hir'ise akkasumas ammoo humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudha warri faannoo ofiin jedhanii shaarukaa maqaa haaraa argachuun kan beekamu Minilik sadaffaan duula sadaffaa eegaluun yoo Oromoon gadinaan jedhin cabsee waggaa 1000 bulcha jechuun kakate hojiitti hiike daawwattoota hordoftoota qaanqee dubbii kutaa 13ffaa sagantaa keenya miiltoo har'aa keessaa giddaa ayyaanatti nama 257 odeessa gammaa arganneen akkasumas noonnoo beenjatti nama 171 ta'uu ragaan keessaa arganne ni hima manneen yoon karra bilisummaa Oromooti shira naxanyaan uummata keenya irratti galattu uummata kiyya kakaasuudhaaf qophiidha. Kanatti aansuudhaani namni keenya jecha nama keenya kakaasu nu'u uummanni keenya ka'uu qabaa akka anaatitti jecha har'aan kana bilbilee dodola hoo maaltu jira heeraroo maaltu jira dhaabbaa maaltu jira nama sanii isin qunnamsiisa jechuudha akka qabatamaatitti jechuu barbaada.
kanaafi namni hundi akka amma asirratti hafuuraan haasofnu kanaa miti biyya keenya bilbilee uummata kakaasuun nu bira jira. Uummanni dukkana keessa jira. Uummanni bakka dukkana kana keessa jirutti qolachuudhaaf namni qophaa'inaan yoo hin eegin dhufaniitumaan irra kakkaa'an jechaadha saanjaa. Karrayyuu bilisummaa Oromooti. Anis maatii kiyya akka shira diinaa kana afoo dhaabatan qopheessuuf qophiidha. Kanuma wal qabatee akkamitti qopheessa kan jedhuuf ammootu itti himee amansiisee Oromoon kutaa 11 yaanni isii tokko kan isheen barbaaddu bilisummaadha. Kanaaf kutaa fi amantiin gandaan osoo waliin qoodiin tokkummaa keenya cimsannee akka diina afoo dhaabannee diina ofirraa qolan duguuggaan sanyii Walloo irratti raawwate Karrayyuu irratti raawwate Oromoo 11 wal ga'u. Gama warra abbaa gadaatiin yoo deebinee jennu warra abbaa gadaan hanga argaa jirutti bayya nama sanbatoo irratti hafee rabbi kabajaa isaa haa kennu. Ka ammaa warri abbaa gadaa kan jennuuni akka seera gadaatitti akka dhugaa jirtuutitti dhaabbatanii saba ofiitiif falmanii lolan ture. Ka ammaa waan hin beekne barsiisanii na fakkaate illee miti dhugaadhaa haga ammaa gabbaanii saba isaanii kan dhumu namni ka ofiitii miti kan diinaatiif akka namummaatitti namni nama ta'ee lubbuun isaan tooftaan Haile Sillaasee maali? Karrayyuu dhabuudha. Tokko Baalee dhabuudhaaf Aanoleen cabsuudha. Akkana miti Shawaa cabsuudhaaf Walloon cabsuudha. Hayyee kun hunduu dalagame maal hireen Oromoo? Falli amma jiru maal? Ammatti wanni godhuu qabnu tokkoon ofiif jecha. Kan biraa yoo dhage yaadatte taate ji'a lama dura waa'ee moojii meeqa dura ka dubbanne waa'ee barattoota tokko. Barattoonni kanaan booda mana barumsaa seenuun qabanii gaafa jenne beekta marii irratti. Duulli kun labsamee jira. Akkanami barattoota mana barnoota sadarkaa lammaffaa fakkeenyaaf Baalee Gindhiirfaa yoo fudhatte, Harargee Machaaraa yoo fudhatte, Daaroo Labuu yoo fudhatte, Arsii keessa yoo fudhatte, Shawaa Kaabaatii fi Wallagga keessa silaa manni barumsaa jiru haa ta'uutii achirraa eegale wanni kun. Amma ammoo kutaa Oromiyaa Harargee Haromayaa dabalateetiin nama hedduu dirqaman fuudhanii jiran. Sababni lolli Karrayyuullee tokko kana. Wanti biraa jira. Odeeffannoo walii dabarsi. Dhumaatiin uummata Wallaggaa, dhumaatiin Oromoo Walloo akkasumas matootii abbootii gadaa duguuguun diinummaa oliiti. Alaa fi keessa teettaniitiin caayaa Oromoo kan hordofaa jirtan hundi keessan nageenya rabbii isin biratti haa jiraatu isiniin jechuu barbaada. Qophii addaa kan marii eegalleetii jira uummata keenya sagalee ta'uun dirqama. Gochi duguuggaa duula Minilik sadaffaa kan Abiy Ahmad yookiin Shaarukaadhaan deemaa jiru abbootii gadaa seenaa keessatti hin beekamne Oromoo duguuguu irratti argama. Kanaaf furmaanni isaa maal kan jedhuu fi karaan kalabbaa Mallikaa Abbaati. Egaa keessummoonni keenya yeroo keessan kabajaniitiin Karrayyuun karra bilisummaa Oromooti. Maatii kiyya irratti hojjechuuf dhimma shira Oromoo qophiidha jettaniiti eegaltanii. Sanbatoo irratti hafee rabbi kabajaa isaa haa kennu. Ka ammaa warri abbaa gadaa kan jennuuni akka seera gadaatitti akka dhugaa jirtuutitti dhaabbatanii saba ofiitiif falmanii lolan ture. Ka ammaa waan hin beekne barsiisanii na fakkaate illee miti dhugaadhaa haga ammaa gabbaanii saba isaanii kan dhumu namni ka ofiitii miti kan diinaatiif akka namummaatitti namni nama ta'ee lubbuun isaan baatu jedhee dubbatuu qaba. Waa takkan argine kun maal mul'isa? Takka namichi dura itti himee hafuura baafattanii jennaan lubbuu keessan dhabdanii. Lammata malaamaltummaa beekaniin afaan isaan qabanii kana keessa bahaniitii miti. Dhumaatii uummata keenyaa arguu dhabaniitii miti. Waan uummanni keenya itti deemu arguu dhabaniitii miti. Kan dura dubbanne salphaa kan ganaa nutti as deemu. Deemee dhufe. Akkasuma deemee dhufe. Maqaa kanaan yoo dhageette fakkeenyaaf jechuudha gocha addaa isaan dalagan keessaa obbo Katamaa Iddeessaa kan jedhaman abbaa qabeenyaa abbaa maatii torbaa ijoollee torbaa jechuudha akka itti fuudhanii cafaqaniitiin ruuwiin isaa guyyaa lama keessatti baatee agartee jirta. Kanaaf jecha uummanni Oromoo Walloo hagam beekamneen dhumaa jira. Wallagga keessatti kan amma nama 200 jennu malee jireenyi wabii uummataa tokko hin jiru. Tokko wanni kuni
akkuma dheengadda dubbadhee har'a arsii arbaa guguutti dubbadhee ture dheengadda har'a gara arbaa guguutti hojii eegalanii jiran tokko kana mataa Oromoo fixuun saba kana mataa fixuur sigalee akkasitti dhumee taa'uu isaa wayya moo sabni kun irratti hojjechuu qaba. Kan hafe kuni kan hin arginis argee jira, kan gaafa Walloo itti lallabne dhagayin dhagayee jira, kan gaafa Wallaggaa itti lallabne dhagayee jira, kan gaafa Shawaa itti lallabne dhagayee jira. Kana miti afran qalloo keessaa Harargee dha'uudhaaf tooftaan Haayile Sillaasee maali Karrayyuu dha'uudha. Dambune biyo kabe ndiro samni jalatu kagari tullu katate biru biye kabe ndiro samni jalatu jira ina gare ndute hina walane nerif gishu garabute rabe tadu pundir tu kaliti kilin to kabe wabe nasenati kadabe ndupin kale bade gobana bade wansallen tolle ke sabade waliin olte waliin fakkaatu faradoon. Daa'ima filataan jiru Oromoon Oromoo taateen si fixaa jira. Kanaaf poolisii Oromiyaa ka Oromiyaa ofi jennuun ammas maqaa isiitiin warra daldaluu miti kan dhugaa kan wobotti makamaa jiru. Ka ubbeettan akkasitti waraana keessanitti deebi'aa uummata keessan bira dhaabadha. Ka of wallaaltanii maqaa Oromummaatiin leenjisanii nafxanyaa baasanii maqaa poolisii Oromiyaa jedhamee yakkamaa jiru. Warri keessa jirtu warri lubbuu qabdu irratti duuli. Maqaan kee akka hin banne maqaa kee maqaa dhiiraan balleessin akka gaafa uummanni Harargee buqqa'u bira dhaabbattee san bira dhaabbadhu uummata kee bira. Bilisummaan dhuftee jirti goolabamuutti jirti. Maqaa keessan hin yakkinaa jedhaan isaaniinillee kan biraa ammoo hayyoonni keenya akka hamma hayyoota taatanii balaa dhufte tana dhaamsitan kanatti ammas as bayaati dhumaati saba keenyaa kana fala itti nu godha mari'adhaa as baasa ummanni dhumuun dhumu. Waraabettiin gara marii yuustee galuudha kan nyaachaa murtee hangatee mandabaluudha kuusa muddamaa yuustee natti fakkaate dhageha lubbuudhaan galuun qabduun gabaadha. Daawwattoota keenya kun kan ka'e dubbii kutaa 13ffaadha. Egaa Karrayyuun karra bilisummaa Oromooti. Akkasumas anis wareegama Oromoo Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanas ta'e Oromiyaati. Anis miidhama hawaasa Oromoo Wallooti yookiin ammoo duguggaan ilma Oromoo kamiyyuu duguggaa kooti jedhu irratti marii gaggeessaa jira. Kanaaf duula Minilik sadaffaa kana Oromoon amanuu jijjiramu. Hin amanne yoo ka amanu taate hoo eessa eega hanga dhufee mana keessaa gad harkisu eega. Kanaaf falli maali? Gaheen rogeeyyii, gaheen miidiyaa, gaheen tokkoon keenya maatii keenya irratti gama biraatiin odeeffannoon dukkana jiraachuu isaatiif yookiin jechuudha information black entering kan jedhamu jechuudha hawaasa irraa miidiyaan televezyiina boqqoolloo jilli akkana dhufuu malee jechuun alaabaa qeenxeef lummuuxii televezyiinni boqqoolloo yookiin jechuudha warri jaamusiin kun garsiisuun alatti uummanni keenya dukkana keessa Shawaa Kaabaatii fi Wallaggaa aanaalee amma jenne kanneen akka aanaalee Qaadullachaa dabalateetiin manoota 500 ol gubuun uummata maatii 1,000 buqqisanii jiran. Kanaaf akkasumas jilli mataa Oromoo hangafni Oromoo akkasumas Oromoo Walloo irraa ka'ee yeroo Oromoon iyyuu nam tokko jalaa hin dhageenye qaawni abbootiin gadaa dhumu qaawni Oromoon dugugamu kuni ammas hanqina hayyoonni Oromoo akka jirutti akka saba kana wal taasisuu fi mootummaa qaawa kaleessaa cinqamee tiyyaafuu bada jedhi jidduutti wanni tokko osoo hin qophaa'in taa'uu isaati. Kanaaf tokkoon bineensi kun balbala dhaabbachuu isaa gamtaan qolachuu ka dandeenyu akkamitti tokko. Lammaffaa shira qindaawwan nafxanyootaatti dammaquu kana sabni keenya maal gochuu qaba? Ibiddi kun gooroo hunda wal ga'e kan jedhuu fi akkasumas jechuudha. Egaa gaheen uummata Oromoo ammatti maal ta'uu qaba? Ofii isaatiif jecha hireen duguggaa kanaa hambisuu fi furmaanni maali jetta? Hojiileen ijoo sabni kun ofirraa hojjetee waan kana hambisuu danda'u maali? Isa kanaaf akkami irra wajjanna ka'edhu akkamitti ka'e jedhu tokko kutannaa murannaa nu barbaachisa. Yoo kutannaa murannaa qabaanne bakka jirrutti diinni hadha dhuftee sanyummaan sanyii filattee nu dugugaartu waan hadha walirra hojjetame waan Karrayyuurra hojjetame jedhanii qofa waan bira dabramuu miti.
waan jechaan bira dabarramuu miti. Isaan nama kenna mataa isa ta'e mataa nama beekaa kenna filatanii keessaa nyaatan kana nu akkamiin bira teenna akkamiin bira darbinaadha. Nu keessa yaa'anii qehee teenna keessatti bakka nu beennutti lafa nu beennutti lafa nu dhalannetti yoo diinni dhufee mataa nu dha'u yookaan ofirraa deebisuuf murannee kutannee kaana. Oromootii wanni godhuu qabdu duuti si oolaan jirtu. Amma wanna nama gaarii wanna mataa namaa tuqanii ilaalanii maali? Waa tokko dursanii seenanii gaafa mataa namaa tuqxeetiin atin dubbanne ta'e ka jala jirtu ka dura laaftuun akka takkaan dhahanii gatan waan ta'eef riisarchii nurra adeemsisaa jiran. Isa kana beektee bakkee argitetti iddoo jirutti mataa akka sidhaaniin mataa isaanii dha'uu qabda. Nama isaan jaalatan keessaa nama tokkocha mataa mee Oromoon hin jira jettu mataa dha'e hin argitaa waan dhufu. Bakkee jirtutti mataa isaa dha'e mee akka mataan kee dhaametti. Kadir Hawaas boruu abbaan gadaa karrayyuu agartee jirta. Sirna kanaa bitamuu dhabuutu isaan ajjeesise. Wanni biraa jira? Tokko dagutti qaban ammas. Kanaa miti wanni hireen abbootii gadaa har'a gadi baatee lallabnee kan ka Sikkoo Mandoo keessa jiru, ka Shawaa keessa jiru, ka Wallagga keessa jiru. Ifa gaafa Wallagga dhumu xiyyaaraan akkasitti fixanii akka ilma sanyii namaan taanitti fixan callisan. Walloo akkasii fixan callisan. Har'a ammoo kun achiin baate borammoo takka oduu sabbar zeena yookiin breaking news baale keessaa dhageenya. Odaa roobatti nama akkanaa fixanii yookiin Arsii keessaa ganatti duguuganii dhageenya. Kanaaf shira amantiin dhufu haa ta'u, shira kaaniin dhufu haa ta'u, Oromoo wal malee hin qabu. Gaheen hayyootaa maali? Gaheen miidiyaa maali? Gaheen tokkoon keenya maali? Bu'aa akkamiitiin haasa'uu irraa gara hojiitti jijjiiramuu kana akkamitti hojiin garsiisuu qabna irratti mee daawwattoota kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen qilleensarra nu hordofaa jirtan sagantaan keenya har'aa jechuudha. Ani ati maal hojjechuu qabna akkasumas ammoo haasa'uu ni miti gochaan Oromummaan jechaan osoo hin taane gochaan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana aarsaa qaqqaalii kaffalaa jiru duula imala Finfinnee jedhuun egaa milkii addaa taasiseetiin argama. Kunis guyyaarraa miidiyaalee qofa osoo hin ta'in hawaasa addunyaa gubbatti beekamtii seenaa saba kanaa qabaniin gulaalamee CNN akkasumas Agence France Reuters bira darbeetiin Washington Post The Guardian CNN akkasumas BBC Horna Afrikaa dabalateetiin qondaaltota hoggantoota waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee dabalatee Reuters General Marroo Dirribsaa dabalateetiin carraa argateetti Oromiyaa keessatti eessa geessan kan jedhuu fi tooftaan istiraatejii isaan ittiin deemaa turan godina addaa Oromoo wareegama qaqqaalii booda bilisoomse. Informatiina jiru maaltu jira akkaataa jiruun akkaataa yookaanii fi naannawa jechuudha. Namni kun hundi isaa naannawa isaatiin jecha obboleessa qabaa abbaa as keessaa qabaa bilbilanii kallattii shira nutti deemaa jiru kana dursanii osoo shirri kun dhufeetiin namarra gadi hin taa'in dursanii itti cufuu lammaffaa ummata keenya hawwaboo kana akka bira dhaabbatu kan godhu nu'u. Anamma akkanaatitti jecha bilbileellee jira waan jiru informatiina jirus akkaataa jirus kana kan wajjiin nama sanii wal isin qunnamsiisee kan itti dalannu ta'a akkanaatitti jecha. Kanaafi kuni wanna rafanii miti wanna taa'anii walirra ilaalanii miti namni xiqqaa guddaa adda biyya kana jechuu miti wanni kamiyyuu bakka kamittiyyuu namni irraa hafaan jiru. Du'a yoo taate siree irratti illee numa du'an gachiisanii illee numa du'an teetteen namni taa'ee hafaatiin hin jiru. Kanaaf walirra ilaaluu osoo hin taane kutaan goleen 11 akka kalee tarsiimoo jawaare nuu baasee fakkeenya nama yeroo san biyya jira karaa cufaa yoo jedhan hattuma gabbaanii cufan gabaa lagannaa jedhan gabaa lagannaa san hattuma lagatanii
itti garsiisan kasaaraa keessa galchan jechaadha. Kanaaf kun amma abbaa irree mootummaa nafsee namaa hin barbaanne kan nafsee namaa fixaa jiru. Kanaaf yeroo kamuu jechaadha uummata keenya kakaasuu qabnaa deemaa bobo dabalamaa qabnu nama qabnu hiriyyaa qabnu kallattii itti garsiifnee kallattii inni ittiin gargaaramuu danda'u hunda isaa. Wanni inni nuti walii galuu qabnu Oromoon tokko eege jenne ammaan tana barattoota keenya kan guuranii gara waraanaatitti ergaa jiran kuni jiddii warri guursisan waan godhuun qabuu yeroo sanii fe'anii deeman achi deemnaan illee warri lola seensisan lola lolinna garana yoo as gara galtan silaa duubaa isin dhayanii harka keessan warra abootii kennadha hin dhukaasina as gara galtaniitiin kanaafi warri hin deemin gurmaaya manatti isin dhiisuun edanii gara bosonaatitti waraana keenyaan walitti dabalama osoo akkanatti haadha abbaan keessan isin laaltu akka bosonuu fuudhanii biraa deemanii isin hin qalini waraana keenyan makamaatti lubbuu teessanillee oolchaa lubbuu saba keessanillee. keessatti xiyyaaraan akkasitti fixuun humna kana qofa osoo hin ta'in kasanirraa hafe kan poolisiin nafxanyaa itti eegaltu bira darbee mana irratti gubuun dhageessee jirta yoo kalaaltu taate kanaaf furmaanni maaliidha jetta kan jedhuu fi mata duree kiyya irratti naa hundaa'e kana keessa mee fakkeenyaaf shira qindaawaa nafxanyootaa kana akkamitti itti dammaquu qaba sabni tokko gaheen uummata Oromoo maal ta'uu qaba jettee yaadda lama kan biraa hiree duguuggaa kana hambisuuf fuulduratti ergama taa'abdee gabbuu himiirratti aaramaa buqqisaa bakkumaa hundaatti maarshii gashii maarshii gashii maarshii gashii. Abbatu uffala daawwattoota kabajamtoota keenya shanee fi abaa'oo OLF kafaa'oo hin barreen haa bartuu Oromoo dhamartuu hora bulaa deebanaa. Hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna Caayaa Oromoo TV Orombeek YouTube chaanaalii keenya share subscribe gochuun toora Twitter gaaddisa marii dhaloota akkasumas Facebook keenya gaaddisa mariitiin waan barbaadan keessan nu barreessaa Instagramaanis karaa dandeettaniin isin jechuu barbaanna emailii keenya seenaa Oromoo 2021@gmail.com yoo jettanii nu barreessitan nu argattan Twitter gubbaattis gaaddisa marii dhalootaatiin jirra. Egaa dhugaan Oromoodha yoomillee taanaan hin dhokattu yoo nama taate yoo qabsaawaa taate yoo jiraachuu barbaadde waraana kee cinaa dhaabbadhu wal ijaare odeeffannoo walii dabarsi dhumaatiin uummata Wallaggaa dhumaatiin Oromoo Walloo akkasumas matootii abbootii gadaa duguuguun diinummaa oliiti. dalagaan isaanii kana waan ta'e shaneen wabii isaaniiti raayyaa ittisa biyya Oromoof Oromiyaati malee shanee isaan jedhanillee miti. Shaneen ammoo kan qabsooftee kan qabsaa'aa jirtu haa shaneeyyuu ta'anii gadaan Oromoollee shanii odaan Oromoollee shanii haa shaneeyyuu ta'anii Oromoof Oromiyaa qulqulluu wadhaba baate ha kabajamtee aadaa fi duudhaa fi safuu isiitiin jiraattu ijaaruu fi kaleessarra hanga har'a dhiiga isaanii dhangalaasan waan ta'eef isa shirri isaanii wantoota gurguddaa kana raawwataniif isaanis uummata bira jibbisiisuuf kana hubatee uummanni Oromoo uf qopheesse ni qoladha jedhee shaneen ana jedhee bira dhaabbachuu qaba. Hicciitii isaa
yoo guddinaan illee kijibaan haga guddatanii waraana isaanii illee waan qaban gara bobbaasanii namni lama woboo ta'ee yoo isaan bira argame isaanis miliyoona ta'anii itti dabalamanii jechuun uummanni Oromoo bal'aan ofitti himatee ofitti hammatee isaanii walii galanii diina kana ofirraa tahanii irra oolanii Oromoof Oromiyaa walaba baate isaan barbaadan. Uummanni Oromoo illee kaleessaa hanga irraatti waan biraaf osoo hin taane lafaa fi lafee ofii irratti mirga lubbuun jiraachuun ka barbaadu kana dhabe mirga dhabe. Akkasi beekanii hicciitii ofiillee eeggataa of eeggannoo wal dhaga'uun wal jala yaa'uun akkasitti yoo deemanii Mas jalqaba mataa kootii dammaquu qaba. Oromoo ta'uu kootiif akkasuma hayyoonni irraa dhumuu kootiif akkasumas ammoo warra abbaa gadaa lafarraa dhume jechuun ani waan namni jiraatu illee natti fakkaannee silaa hayyoota silaa mataa kaawwan hidhee goda qaallitti kaa'ee kaafe ammoo silaa warra mala namaa bu'u warra silaa yaada irraa argatan mataa fixu jechuun ummata hojii dhume jechuun ummanni karrayyuu dhume jechuun akka waan maallee Oromoo dhaqee namichi kun balleessaa jiru natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Kanaafuu ummanni keenya maal ta'uu qaba ka jennuuf ummanni keenya dammaqinnaan wal qabachuun akkasumas ammoo waan nama tokkorraa dhagaye walii daddabarsee wal bira dhaabbatee harka wal qabatee mootummaa shira xaxaa jiru kana akka isa balleessuuf deemu beekee irratti duuluu qaba. Bifa kanaan yoo ta'e bilisummaa arganna. Bifa kanaan yoo ta'e ummanni keenya yoo waliin qabatee yoo jecha waliin dhagayin walumaan bilisummaa argannu tokkollee waan jiru natti fakkaatu. Anis gahee kiyya ammoo gahee kiyya akkamitti baachuu qaba yoo warri silkii gugurdaa qaburraa nitrookiin na hidhe birrii itti naqadhee dawwalee obboleeyyan kiyya maatii kiyyaan shirri kun kaleessa biyya biraa irra eeydanii ka akka Wallaggaa ka akka Walloo ka akka ammootu Gujii godina Gujiitti akkasuma ammoo Boorana ka akkana irratti eegaa turtan godina biraa irra eegaa turtan hadhallee isinitti ka'uudhaaf jiru isin duguuguudhaaf jiru. Kanaafuu maal godhuu qabdanii dammaqxanii wal jalaa dhageettanii wal jalaa akka dabarsitan silaa hayyoota silaa mataa kaawwan hidhee goda qaallitti kaa'ee kaafe ammoo silaa warra mala namaa bu'u warra silaa yaada irraa argatan mataa fixu jechuun ummata hojii dhume jechuun ummanni karrayyuu dhume jechuun akka waan maallee Oromoo dhaqee namichi kun balleessaa jiru natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Karrayyuu karraa bilisummaa Oromooti. Kanatti aansu namootu isa kamaan uummata keenya dammaqsuu qabna kan jedhu. Akkamiin itti gaafatamummaa saba kiyya dammaqsuu itti gaafatamummaa qaba. Maaliif sabab akkamitti dammaqsuu qaba kan jedhu sama kiyyaa fi akkasumas jalqaba mataa kootii dammaquu qaba. Oromoo ta'uu kootiif akkasuma hayyoonni irraa dhumuu kootiif akkasumas ammoo warra abbaa gadaa lafarraa dhume jechuun ani waan namni jiraatu illee natti fakkaannee silaa hayyoota silaa mataa kaawwan hidhee goda qaallitti kaa'ee kaafe ammoo silaa warra mala namaa bu'u warra silaa yaada irraa argatan mataa fixu jechuun ummata hojii dhume jechuun ummanni karrayyuu dhume jechuun akka waan maallee Oromoo dhaqee namichi kun balleessaa jiru natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Kanaafuu ummanni keenya maal ta'uu qaba ka jennuuf ummanni keenya dammaqinnaan wal qabachuun akkasumas ammoo waan nama tokkorraa dhagaye walii daddabarsee wal bira dhaabbatee harka wal qabatee mootummaa shira xaxaa jiru kana akka isa balleessuuf deemu beekee irratti duuluu. Toma galanni keessan bilisummaa ta'uu karrayyuun dhugumaa karra Oromooti karra bilisummaati. Kanaaf gabroonfataan gabaabumattuu jechuudha ija Oromooti bakka Oromoon jabaattee diddaa gabrummaa agarsiiftu gabroonfataan bakka san turadha Oromoo ija dhaamsuudha wanni inni godhu tokkoffaa kanaa jechuudha Oromoon garuu ofirraa beekuu qaba gabroonfataan yoomuu taanaan wanni inni itti xiyyeeffatu saba tokko gaa cabsuu barbaade saba sabaan cabsa waan ta'eef ammallee jechuun ergamni diinaa nu keessatti ergamee jira akkuma amma ati reefu jette yookaan raayyaa abbaa mancaa jeetti nu haarawaa miti
waan nu haarawan ta'in kun Oromoon akka Oromootti lafaa ol ka'ee duula mililikkan nurratti deemaa jiru kana Oromoon gamtaan ka'ee irraa mancaasu qaba. Arrallee gaafa walla dhaamtu ummanni keenya ima rafuu baatee ima cadhisuu baatee hadda deemanii wanta gugurdaa hagana kana irraawwatan. Ammallee rafii irraa kan ka'e ummata mataa kanadhaan. Kanaaf ummanni tokkummaa isaa cimsatee ima rafuu dhiisee homaa haftu gara hundattuu kana ofirraa dhaamna yoo kan jedhu taate hicciitii ofiis qabatee ummanni ammoo lammaffaa wanni ummata kanarratti akkana godhaniif shanee jedhanii ummata wobo ummata bira jibbisiisuuf nuffisiisuuf dalagaan isaanii kana waan ta'eef shaneen wabii isaaniiti raayyaa ittisa biyya aadaa fi safuu fi duudhaa isaa hanga har'aatitti illee ittuma cichee tokkollee osoo irraa hin sharafin qabatee jiru waan ta'eef isaan dha'u jechuun isaan mataa kanneen keessaa yoo dhoofne tuuwwan galabaadha walitti qabnee kumnaadha ilaalchi isaanii duguggaan isaan wallo irratti illee wallagga irratti illee isaan godhaa jiranii tuuwwan homaa nutti salphaadha yoo kanneen keessaa mataa kanneen keessaa dhoofne tuuwwan nuuf salphaadha ilaalcha jedhu qaban. Kadir hawaasa boruu dabalatee namoonni 14 rashanamuun torbanuma kana keessa itti aansee namoonni 25 kanneen hafan ammoo rashanamuun walumaa galatti hawaasa Karrayyuu keessaa namni hagammaa dhume jedhamaa jiru ka hidhamee duraan hidhaa jiru mataa haaraaf awaashillee jiru 75 lubbuun gaaga'amuun himamee jira. Tarii abbootiin gadaa ulfina mootummaan ilma abbaa gadaa ifiin jedhu kuni tarii Oromoon biyya keessa kan qabrii keessa illee jiru dukkana keessa illee jiru odeeffannarraa alallee jiru hin dhageenye. Irratti sooressi jaarraa abbaa gadaa waan tokko jedheetiin ture habashaan jarmiidha. Hankarroo santu isaan tuttuqa waan taateef yoomillee sirna federaalizimitti hin amanan jedhe. Egaa Jawaar Mohammad ammoo waan Oromoon tibba kana ta'e takka bara kana keessa ta'e bineensi bosonaa hin taane akkasumas ammoo hattuu miti kan nuti biyyaaf irraa dheessinu. Ummata keenya wajjin duuna maaliif baana biyya kanarratti kan Oromoo salphise booddeen isaa salphina jedhe haa ta'u gaafa bari'uu kaatu dukkanatu hammaataan dhaamsa hayyootaati. Qaanqee dubbii kana keessaa ummata Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti Oromoon irraanfachuun Oromummaadha. Inni duraan ji'a lafa kaatee jira. Oromumaan cabsanii malee cabsuu hin dandeenyu jedhanii karoorri isaanii duraan tumamee lafaa qabama. Tumamee lafa jira. Oromoon kana beekuu qabdi. Seera nu tumame kana. Nutummaan Oromoo cabsuun qabu. Yeroo ammaa kanatti Oromoon afaan tokko taate, gurra tokko taate, ija tokko taate, adawwiif irraa dhawaa jirtu kanatti karaa biraatiin cabsuu dadhabnaan gama amantiitiin dhufanii nu keessatti erganii ajandaa nu baasanii jiran. Laala akka nuti waa'ee keenyan dubban akka nuti wal jalan deemne nu godhuudhaaf waa'ee kana ajandaa nu godhanii nu baasanii jiran. Eenye maal ta'uu qaba? Si komando maaltu eeggata? Abbootii gadaa maaltu eeggata? Ka odaa nabee maaltu eeggata? Ka odaa bisil, ka odaa bulluq, ka akkasumas odaa garaadoo maaltu eeggata? Caayaa odaa bultum maaltu eeggata? Salphinni ilma Oromoo heera addunyaa cabsanii mana barumsaarraa fidi jechuun kanaan alatti maaltu jira? Abiy Ahmadis the horror terrorist man yoo jenne egaa Abiyyi bulguu dhudhaa dhala namaati yoo jennee fi akkasumas the new king territorial government or power rejector yoo jenne maali?
Kanaaf kana gochuufoo abbatu uffala. Gaheen jaarmiyaalee ijaaramanii tokko maal ta'uu qaba? Tokko. Lammaffaa dhumaatii uummanni Wallagga keessatti xiyyaaraan hurgufamaa jiru kana Oromoon argaa jira. Dhumaatii uummata Walloo argaa jira. Bira darbee dubbiin ragaa Oromootiif as baatu abbootii gadaa. Bara waan biraa dhiisi. Seenaa Haile Sillaasee keessatti Haile Sillaaseen abbaa gadaan ajjeefne. Dhugaa dubbachuuf maal godhe? Sababa warshaa sukkaara mataaraatiif ni beeyta. Achirraa buqqisanii maal jennaan? Nama wahii irraa ajjeesan Haile Sillaasee irraa ajjeefnaan nama kana baasannaan baasuu didan abbaan gadaa eenyuudhaan abalu jedhanii maqasiidhaan mataa irraa mure. Akkanami mataa maqasiidhaan rifeensa irraa mure. Ifaa miti safuu xiqqeenna tuffii haa taatu malee inni kuni gadi ciibsee nama 14 ajjeesee ammallee nama 25 illee rashanee jira hin jira lubbuudhaan. Dhugaan jirtu kana tokko. Kanaa ol Oromoon kanaa ol maal eegaa? Amma haasawa guddachuurra hojii irratti maal ta'uu qabna? Xiinxala dhiifneet gara hojiitti seenu akkamitti qabaa Oromoon tanuma qofa nuudhaan. Galatoomii guddaa ulfaadhu. Oromoon amma hujumatti hiikuudha gabaabumattu. Wanni tahamaa jiru tahamaa jira, arkamaa jira, hujiidhaan godhaa jira mootummaan, arkaa jiran isaanillee. Oromoon kanaa ala nuunafne abbootii gadaa nama 20 dheengadda rashana kana ummanni guutuun beeka. Garuu ummanni baadiyyaa tokko tokko hawaa takka waa'ee addunyaatii wajjin wal quban qabne jira. Warra san ammoo itti taphachaa jira. Irra guddaan ammoo osuma beekanii Oromoon balleessaa jira. Kanaafi Oromoon amma duula isaa lubbuun asin nu dhufte jee himuurra hujii gabbahee qabsoo isaa geggeessuudha. Hujii gabbahuu hujitti hiikuudha waan afaan hin jiru kana. Oromoon hujitti hiikuu qaba. Laala. Ilmaan kiyya dirqamaan fuudhamee miti. Ilmaan isaa dirqamaan fuudhee inni asiin abbaan yoo ilma jalaa fuudhan abbaan asii waraana bilisummaa Oromoo dabalamee wajjin qabsaa'ee gumaa mucaa isaa baasuudha. Ankaniin an beeku. Obboleettii tiyyaa daa'ima xiqqaa fuudhanii obboleettiin tiyya gaddarra jirti jechuudha. Dirqamaan fuudhanii duruu jalaa fe'anii jiran. Arranatti himanii jiran. Kanaafi ummanni jaalateeti miti. Gaafataa jirra. Fedhiin ummataa kun maal fakkaata? Mootummaa kanarratti akkamii ilaalchi keessan maal fakkaata jennee gaafataa jirra. Ilaalchi keenya mootummaa jaalannee osoo hin ta'in dirqama lubbuu teenyaa waan nu goosisaa jira jechaa jiran ummanni. Kara biraatillee odeeffannoo guuraa jirra. Ummanni qotiyyoo keessan kana hoo maaliif kennitan? Qotiyyoo yoo kennuu baanne ilaalchi kee shaneessi duuba jira. Ilaalchi kee waan biraati jedhanii duula lubbuu teenyarra waan gaggeessaniif jecha kennuun dirqama jira. Ummanni jaalateetii miti kan qotiyyoo tokkichaalleef jalaa fuudhee kennaa jiru. Kanaaf ummanni jaalateetii miti. Ummanni kanaaf ummanni jechuun sodaa lubbuu isaa. Lubbuu tanaaf baraaruuf waa godhaa jira. Garuu lubbuu tana hanqayoom sodaatan. Lubbuu sodaataniin tana dagalaanaa seenanii. Daggalaan seenanii lubbuu isaanii tana baraaruu qabu ummanni. Kanaaf yaa ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanirraa duula mililikkana tokkummaadhaan ofirraa mancaafnu. Amantii fi lagaa waliin filu Oromoon. Oromoon amantiin du'aan jiru akka sabaatti du'aa jira. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii ilmaan keessan cinaa dhaabbadha. Dirqamaan isaanuu isin guuraa jiran. Dirqama kana jalaa bahuudha. Gaheen jaarmiyaalee ijaaramanii tokko maal ta'uu qaba? Tokko. Lammaffaa dhumaatii uummanni Wallagga keessatti xiyyaaraan hurgufamaa jiru kana Oromoon argaa jira. Dhumaatii uummata Walloo argaa jira. Bira darbee dubbiin ragaa Oromootiif as baatu abbootii gadaa. Bara waan biraa dhiisi. Seenaa Haile Sillaasee keessatti Haile Sillaaseen abbaa gadaan ajjeefne. Dhugaa dubbachuuf maal godhe? Sababa warshaa sukkaara mataaraatiif ni beeyta. Achirraa buqqisanii maal jennaan? Nama wahii irraa ajjeesan Haile Sillaasee irraa ajjeefnaan nama kana baasannaan baasuu didan abbaan gadaa eenyuudhaan abalu jedhanii maqasiidhaan mataa irraa mure. Akkanami mataa maqasiidhaan rifeensa irraa mure. Ifaa miti safuu xiqqeenna tuffii haa taatu malee hireen uummata kanaa bifa kanaa yoo ta'e waan nama gaafachiisu waan taateef wanni amma godhamuu qabu falli sila amma Oromoon hambifate ati jettu wanni Oromoo sila hambifatee yoo kana godhe kanatti
Sigalee dhimma yoo bahe waa takka kan dandammii hin qabnati jettee akka gameetti qabsootti ati yaaddi maaltu jira yoo kana godhe qofa carraa takkitti qabaa sabni kun carraa takkitti hin qabaa ka ati jettu mee maaltu jirame galatoomi jaalsoof mar carraan tokkichaan Oromoon qabu yeroo ammaa kana keessatti waa lamaan keessaa takka biyyarraa du'ee dhabamee nafxanyaa biyya gallakkisu qabne mootummaan tarsiimoo hin qabne Oromoo duguuguudhaaf waan tokko lama jedhee karoorfate abbatu iffala sanirraa hin hafne seenaa taatee waggaa 129 Oromoo irratti hin ta'in Minilik lammaffaan institutional capacity fi structural position haara yookiin caasifamoota haaraan gadi ba'e kunis nan cabsa anatu beeka situ beeka jedhe inuma bira darbeetiin shaarukaa maqaa jedhu yeroo sadaffaatiif akkuma beekamu ashaagiree abiyoot kaasa'ee amma immoo maqaa modernaayizii ta'e akka hinditti shaarukaa jedhaniin inni kun shaarukaa dhiiga namaa dhugu kan animeeshinii fiilmii yookiin ammoo waa'ee bohaartiitii fi guddina teekinooloojii dhaloota dammaqsuutiif dagaagsuu artii irratti osoo hin taane inni kun oromummaa dhabamsiisuu irratti. Daaksifame, ittoo foona caalu, neessatiin godhame.